Barri nuti amma keessa jirru bara yoo fakkeessite malee yoo addeessite jibbamtudha. Dhaloonni ammaa kun dhaloota salphina akka ulfinaatti ilaalee ulfina immoo salphinaatti lakkaawwatudha. Dhaloota gammachuu gadde ammoo gammaduudha. Dhaloota beekamtii barbaachaaf of ajjeesee beekamuu barbaadudha. Bara waan qajeelaatti diinamanii jallinatti immoo michooman keessa jirra. Dur yeroo abbootii keenya gaafa lubbuun haaraa waaqayyoon amanu baga nagaan dhufte jenneet harka reebneet ililchina. Har'a immoo garagartoosaaf nagaan du'atti seeni jenneet harka rukunnee gaggeessina. Dhugaan isiniin jedha. Bara dhoqqeen damma ta'ee mi'aawu bara warqiin dhagaa ta'ee bushaa'u keessa jirra. Maal firoottan koo ofitti deebi'aame.